Koomantii kan argitaniirtu. Haadha koomantii kanaati waan tokko deebisuun barbaada har'a. Eeyyee akkas jette. Situ fuudhamoo isatu si fuudha. Silaa hoo akkana mijeessitee qopheessitee manaa naan jette. Akkasii gaafin deebiin. Eeyyee dhugaadha manni mijataadha. Waaqayyoon haa eebbifamu. Haalli inni mijataadha. Waaqayyoon haa eebbifamu. Haa ta'u garuu ana utuu hin taane isumatu na fuudha. Annaneeruma inni na fuudha jechuudha. Akkamitti yoo jette immoo itti ishaan sitti argamaa? Akkamitti yoo jette sanee dura gara maatii kootitti seeraa fi duudhaa aadaa Oromoo isa tokkoffaa Shawaa sanaan gara maatiitti ergame. Lammaffaa hin deebi'an sanee achi booda immoo sanee gaafa 27 tasa promise naaf godhe. Kana jechuudha. Promise naaf godhe. Viidiyoo ishii gabaabduutti si godha yoo barbaadde viidiyoon hin jira kan gaafa sanaa jechuudha. Akka dhala namaatti akka namarraa eegamu tokkotti jechuudha. Viidiyoo kana ilaalee deebi'e. Viidiyoon ati ilaalte kan gaafa kanaati. Kan gaafa piroomisii. Haa ta'u ergasii immoo 2 deebi'anii 3 deebi'anii ulaagaa aadaa Oromoo kan Shawaa guutanii sargii yookiin cidhanni jedhamu ta'ee qalabatii godhadhee heerume. Hin fuudhela sitti manja. Akkamitti heerumte yoo jette immoo asitti miti. Siistariin koo hangafti na guddiste maatiin qabu jedheeraan haadha abbaan qabu jedheen. Obboleessi dhiiraa immoo guddaan hin jiru. Hangafni koo hin jira bargita. Garuu guddoo kan hin biratti guddadhe waan haa ta'u jetteef achitti diggifame siraataan. Sargiin ta'eet achitti naa diggifame. Kan isaa immoo asuma magaalaa kanaan daqiiqaa 10 baajaajiidhaan birrii 10 kan deemsisu achitti diggifame mana warrasaa maatii isaatitti. Kan koo asirraa makiinadhaan daqiiqaa 15 yookiin 20 iddoo ishiin na diggiste jechuudha. So akkasittiin ta'e torban tokko mana warrasaa taa'in ulaagaadhaan wanti hundumtuu xumurameen as dhufee gale. As immoo akkamitti qophaa'ee sumatu qopheessee maaliif itti biddaas galchite yoo jette immoo namni kun erga kabaja koo anaanaa guutee erga aadaa shamarreen tokko taa'uufii qabu naa ta'e yoo ta'es maal qaba? Haa ta'u guri yaadni akka sanaa miti. Anis wanta argaa jiru qaba. Innis wanta argaa jiru qaba. Akkuma nani kana mijeesse inni waan biraa mijeesse. Haa ta'u kanumallee erga piroomisiin kun ta'e booda iddoon jiraadhu fi haalota jiraadhu yaadne booda akkamitti jiraanna iddoo kamii jennee as karoorsine wantoota hojjetamu baay'ee isaa sirratu baay'ee isaa wajjumaan hojjennee wajjumaan akka akkana ta'u goone caalatti illee mi'oota nani sirreesse yoo ta'e garuu caalatti sirreessine walumaan yaadneet iddoo kana mijeessine nafaana illee jiraachuus yoo baate duraan jechuudha. Garuu magaaluma kana keessa jira wanti asumatti akka kuni sirratu boodannaachi dhufne as akka galu mijeessaa dhufe malee wantiin qophaa koo sirreessee mijeessee fidee asitti fuudhee jiru. Isuma fidee asitti na fuudhee deebiidhuma yaadni koo bal'aadha dhaggeeffadha. Tole
hordoftoota chaanaala koo hundi keessan akkam jirtu? Nagaa keessan nagaan waaqayyoo iddoo jirtan gola jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani jira dhufee deddeebi'aan isinii jira. Har'a waan tokko qabadhee dhufee gaafii namoota irratti deebii laadha jedhee dhufee kunoo barreeffama dura argitan jirtu. Gaafii kana yeroo baay'ee naa barreeffama. Yeroo baay'ee naa barreeffama jechuudha. Komantii durumaan qabe naa barreeffama garuu hin deebisu. Ani kanarratti hin deebisu barbaade. Tokkoffaa warra komantii kanaafan deebisa jedheen yaada. Warra yeroo baay'ee tokko shamarreen tokko si'a 2-3 irra deebitee na gaafatte. Ani deebisuu fi dinnaanis. Haa ta'uunis maalinni yeroo baay'ee akkuma gaafii kana argitanitti ati hin fuutamoo hin heerumtaa mana ofii kee sirreessitee ofii kee bareechitee naan jettee turte. Duras gaaf tokko utuu mana qulqulleessu minaamin viidiyoo godhee gadhiisnan ati hin fuutamoo hin heerumta garuu boodarraa naan jette. Kanaafi ani nan heerume malee hin fuune. Gaafii ishii maaliif akka kana jedhame beektu? Yeroo baay'ee mijataa irratti qophaa'ee kan jirutti dhufaayi namni suni hinni hoo dhiira hoo silaa jechuu ishiiti. Gaafin ishii I think yeroon karaa kallattii dhiisee al kallattii yeroon xiinxalee yaadu gaafin ishii isaaf deeme maaliif jechuun amma namni sun dhufee kanatti gala kan qophaa'etti isa jedhuudhaan ishiin jettu. Kanaaf obboleettii koo ani immoo karaa kallattii fi sirriitti akka ifoosii ta'utti har'a waan tokko qabadhee dhufe. Innis maalinni ani nan heerume malee hin fuune isumatu na fuudha jechuudha. Akkamiin akka na fuudhe immoo sittan hima. Jechuun akkamitti akkan dhufe yaada akkanaa namaan barreessinaadha. Jalqaba ani jireenya mataa koo nama qabu. Jireenya nama noormaali dhaabatee dhaggeeffachuu danda'u, nama xiinxaluu danda'u, akkami hani eenyudha hani nama jechuu danda'uudhaan yeroo hundumaa jechuudha. Inni na fuudhee sittan himaa dura sitti agarsiisu meeqa jira sirra 2 nama si'a 2 qubatti na godhate na fuudheedha jechuudha. Na fuudha malee ani heerumu. Sittan agarsiisa. Kuni maal? Sii gala natti fakkaate. Warraan galleef sirriitti galee fi bareeda. Kuni maaliin? Ji'a 9 dura sanee gaafa 27 akka dhala namaatti akka kabajaatti dura maatitti ergee jaarsolii margi maatitti ergameeti. Inni immoo sanee gaafa 27 kana naaf godhe. Promise. Okay? Sana boodammoo kunoo ji'a 8 booda yookiin ji'a 8ffaa sanaan booda immoo qalabatii godhee na fuudha. Okay? Jechi kee kanaaf akka hin taane nan beeka garuu nama akkanaati siin jechuu barbaade. Kana erga maatitti ergee lammaffaa deebi'anii kana naa godhee erga sadaffaa deebi'anii guyyaa qabatanii sargii godhee kana naa godhee sargii isa kan dhala namaa isa namarraa barbaachisu isa namarraa shamarree tokkorraa eegamu kabaja ishii kan eegu jechuudha. Kanaaf akkasittiin qabeenya ishii calaqqiftu kan immoo karaa sanatti yoon sii dhufee ani nama akkasitti siin jechuudha sii fixeera. Otoo kun hin ta'in dura piroomeesiin otoo hin ta'in dura nama maatitti herge jaarsummaa herge siraatan lammaffaa herge sadaffaa herge xumure nama kana naa godheedha. Ergasii immoo nama diggisee ulaagaa shamarreerraa eegamuuf godhee qalabatii godhee na fuudheedha. Sargiidhaani. Sargiin immoo asitti miti kan ta'e inni mana warrasaa ani immoo mana obboleettii kootti giggifame jechuudha. Siifaa galoo jechuudha.
ijaaraa ta'e barbaada dhalli namaa jechuudha. So ishee calaqqiftu kana immoo mana yookiin waan jirtu kana wanta addaa kana anis qaba innis qaba. Fakkeenya yoon siin jedhe inni nama mataasaa danda'e, nama barate, nama manas qabu, nama makiinaa mataasaa qabaatee hojjetudha. Nama lafa qotamee irraa galu qabudha. Anis immoo akkasuma shamarree barattee xumurte hojiillee jalqabee dhiise biyya ambaa waggaa amma sanaa hojjete qormaata ol bu'aaf gadi bu'aa keessa haadhatee darbee iddoo kana nama ga'e lafa iddoon qabu isiitti maa deeme iddoo tokko 2 3 qabaachuu hin danda'a. Ayitaawwaqamu lafa qotamee irraa galus nan qaba. Sinittanii wantiin ani bichaan qabaadhee inni na bira dhufee hin jiru jechuu barbaadeen akkasii ilaalcha akkasiin qabaatina. Anis kan mataa koo danda'e nan qaba inni illee qaba. Akkuma ani isinitti hime qaba jechuudha. Manas qaba. Okay? Makiinaa maashinii illee hojjetu qaba jechuudha. Lafallee hin qaba jechuudha. Irratti deebi'e. Anis akkasuma manoota hin qaba manas miti. So waan akkanaaf akkana jedhu hin jiru. Waluma madaalee gaarummaadhumaan kan jirudha. Maal sitti mun barbaadee itti haansee erga maatitti ergame sanee dura otoo kanan godhatin dura promisii kana ton godhatin dura maatitti ergame maal jedhame sana booda haalota jiru walii gallee kana godha inni yaa'u taasaa beekee miti yaani okay sana booda ergama namni isin kabajaa deeme isin immoo kabajuu jala dhugaa ta'uusaa erga bartanii erga deemtanii jireenya boruu yaaduu qabdu. So maal yaanne jalqaba akkan mana kiraa keessa jiru beektu. Maaliif akka mana kiraa keessa ta'e immoo siinti maanuuf. Mana iddoo tokko iddoo lama waan jiruuf kan koo ijaaramee namatu kireessaa jira. Iddoo isa tokko magaalaadha garuu namoonni biyya sanaa normaal namatti jijjiiramu yookiin immoo namoota sakkaree baay'ee qabu durii baay'eetu jira isa jedhama magaalaa sana keessa waan ta'eef ani immoo naannoo sana keessatti nama hin beeku. Shamarree 2 qofa hiriyootan beeka. Namoonni fira jedhamu gara sana hin jiru waan ta'eef achi taa'uu nan barbaachisu hin galin achi nan jedhan. Lammaffaa waa argitee qabattee dhuftee mana kana keessa laaptooppiin jira kaameraan jira meeshaan alaa dhufee jira waan ta'eef guyyaa tokko nama alaa dhufe waan ta'eef guyyaa tokko seen bulchan cabasanii fudhatu waan jedhaniifan dhiise isa immoo kan biraa magaalaan itti guddadhe waan ta'eef achi jiraachuun barbaade mana iddoo tokko isatti ijaaramu jechuudha. Iddoo isa kanaas immoo manichi mijataan turre isinitti meera kuni ijaaramaa normaalitti galanii yoo jedhanii miti baay'ee amma kanaa miti. So dhufee as kireessee galee tokko fakkaina ni kireessee galee fi normaal of dhaggeeffachuu fanan. Jireenyumaattis waan hundumattuu hin galu isa jedhu wanti baay'een gidduu isaatti waan na qoqqoonnamaniif hin galu jedhee of dhaggeeffadhee callisee taa'uu barbaade. Umattuun galu isa jedhamudha jechuudha. So kanaaf hin kireessee ture. Ergan kana godhadhe immoo erga maatii bira deemame immoo teenyee haasofne asitti kan galee booda asumaan ijaaruun hin danda'ama miti. Amma feeti immoo yoo ta'e yeroo baay'ee nama qoraa kiraan manaa jechuudha. Ati nama immoo akkasittuu waan baay'ee si barbaachisu fakkeenyaaf bishaan baay'ee barbaada. Waan baay'ee jira. Namni immoo waan akkasiin jaalatu Itoophiyaa keessatti. Wantoota baay'ee jira. So kunnoo waan inni itti baasuu hin qabu. Agababbatu dulloomaa ta'uu manichi maa inni isa jedhu yaanne yaadetan akkuma isin agarsiise iddoon ataakiltii dhaabee booda akka irratti ijaaramu karoorsine waggaa tokko isaa ta'u 2-5 nu ijaarsisu Kiristoos hin ijaarama waan ta'eef kun immoo mana ofii waan ta'eef natti xabbabee natti bal'aa ta'e hin qabu waan ta'eef isa kanatti gallee jiraanna boodatti isa jedhamu karoorfame manoota iddoo biraa jiran hundumarra karoorsine
jireenya magaalaa guddaa keessa maandisiif iddoo bareedaa baay'ee namni batuu illee hin dandeenyedha iddoon kunis. Jireenyatiifis bareeda waan ta'eef haala qilleensaatiifis iddoo kana bareeda manoota iddoo lama qaburra as jechuudha. Haaluma walumatti dhidhiyoodha. Daqiiqaa 20 waan walirraa fagaatudha iddoon manoonni kun jiran jechuudha. So as wayyasa jedhu yaadni xinxaallee jireenya boruuti waan ta'eef asaa ta'u jedhame erga asaa ta'u jedhame immoo wanta baay'ee qalamii qaba duras garuu yeroo jijjiirru waliin yaada hundumaa hiraallee sheergoo wanta as keessattis immoo sirrachuu barbaachisu waliin sirreessine akkaataa naa mijatu hani jedhetti boru fakkeenya ta'u engadda ji'a darbe sargiin keenya sana booda isatti gallaa yoo ta'u mijachuu baate sirrachuu baate walii galamee sirrachuu baate achii torbum tokko torbee lama taa'uu danda'ama jechuudha. Kanaaf dura karoorsine baay'eesaa bergi xanatu karoorsee dhugaadha. Baay'eesaa immoo waliin jechuudha. Kan karoorfamee sirratee bareede. Baay'ee waan amma kana bareeduun turre. Kiraa amma turte kunis jechuun namni as keessatti turee amma taate kaffalee ta'uu danda'a. Garuu amma namijataa bareedaas miti haalota mimmijeessee sirreessee qalamii dibee waan kooti waan ta'eef. Fakkeenya laala akkatti fuuldura kana biqiltuu dhaabee wanta baay'ee raabee namatti tole qilleensa horraallee nyaachuu baatte. Mataa keettiin kushiina mataa danda'e sirreeffattee guddoo ta'e shuntu beetitti xixiqqeeffattee godhatte hin baataan galtoo namni si daangessu jiru jechuudha. So booda immoo asuma keessa jiraachat lafti banamaa waan ta'eef achuma irratti ijaarama jechuudha. Isa karoorsinee as akka ta'u jedhee. Gaafin nama baay'ee yaada gaafii kan ta'e mijachuu mana keessa haalota bitamee jiru meeshaatti irraa kaateeti yaadni ishii kan jedhame yeroo kana himtu mucayyoo yeroo yaada kana ibsattu namoota 2-3 ta'a duraanis waan ta'eef kanaaf wanti ani bichaan qabaadhee namni sun hirkattummaa natti dhufe nama akkasii anu ofitti hirkisuun an uumama kootiin jalqaba uumamaatii qabe nama erga ta'e nama hojjetudha. Ani shamarreen immoo hojjedhe namni qormaata baay'ee keessa darbee kana hirkaa qabu erga ta'e dheeree immoo hojjetee waan tokko hirkaa qabaachuu qaba jechuun waan tokko hirkaa qabaachuus baate garuu bakka nama hojjetee yaaleellee dhabe ta'uu qabaatu qaba. Namni akkasii nama akkasiin barbaadas waan ta'eef anumtuyyuu nama ana qofatti kanatti hirkatu toon taane nama hojjechuu danda'us nama hojjetudha karoorri kun waan ta'eef anumtillee nama akkasii miti iddoo akkasittis nama madaalamuu miti kanaaf gaafin kee sirriitti guutummaatti si deebi'a warrallee otoo yaada kanaan ibsatiin gaafii qabaniif hin deebi'a jedheen yaada maaliif baay'een yookiin otoo hin dubbatin gaafii akkanaan qabu dhuguma akkasii sirreetee akkasitti lafa qabaattee mana qabaattee meeshaan sirreetee akkamii hin jedhama sirriidha. Garuu akkasumatti jira kan saasiisa jedhamu barbaadeni amma dhugaa isinitti hima kun simpiliidha. Iddoon kaawwamu hin jiru meeshaan bira kan dhokatee dhokkamame taa'u jechuudha. Dabiliidhaan ala tokko hin jiru mana kana keessa. Garuu iddoon kaawwamu hin jiru. Akkuma isinitti agarsiisaa ture meeshaa ishee of mastaatii of agarsiiftu kanallee gola keessa taa'u qaba minamna naan jettan garana taa'a. Inni kan diigamee taa'a. Algaan diigamee taa'a kan tokko lama yookiin waan ta'e akkasii jechuudha. Wanti jedhamee jiru akkuma kuni mul'atee jiru kan dhokatee jiru jira iddoo dhabinaanii. Wanti kan koo qofaan ta'e hin jiru. Normaalii walumaan akkamitti akka mijatu akkanatti akka mijatu kan gochaa dhufe waliin malee ana qofas miti maaliif fuulduratti jiraachuu kana keessummaan natti dhufeen xiqqoo gargar kutee warra gaafii kana qabeef deebiin hin deebi'eef jedheen yaada yoo gaafii qabaattanis karaa kamiinuu rakkoon qabu yaadan isin ilaadha isinitti meera yeroo baay'ee an jireenya sobaa fi fakkeessaadhaan dhaloota dhufu na fuuldura jiru isaayyuu akka kootti qoramaa jiru baay'eetu gaafii qaba waan ta'eef fakkeenya hin taanee fi wanta hin taane nama barsiisu sinin jedheera baay'ee isaammoo argaa jirtu ija keessaniinis garuu dhuma irratti wanti jechuu barbaadu waaqayyoon
wanta isin yaade tokkoyyuu hin hambisu. Wanta isin akkasumaan immoo iddoo fi kennitanii isin keessa hin jirre isiniif hin godhu. Kanaaf karoorri eenyutu haalli hundumtuu qilleensi tarii iddoo naman keenyatu jira, tarii immoo iddoo nama hir'isuutu jira. Isa keessatti garuu isin jabaadhati waaqayyoon kadhadha. Lammaffaa shamarran hir'ina tokko hin qabna. Bargit hin qabna garuu kan baay'ee baasu baay'eetu jira shamarranii. Sana shamarree taateet waan ishii ilaallatu irratti waa'ee ilaalcha gadi haasofti. Boru waan ishii qo'annamuun beektu, boru akkam akka taatu hin beektu, eessatti akka kuftullee hin beektu jechuudha. So garuu of ilaalaa deema. Borutti qaanoftu. Har'a jechoota nama shakki. Amma fakkeenya maalifan kana kaasee waan biraaf miti. Anatoo na bira ta'ee I don't care anything. Dhugaa waaqayyo waan tokko guddaa ittiin qabu. Namoonni yoo wantoota jedhan maaliif seete anoo ana kan koo namni hin jiraatu. Arabatti kan eeggadde kale guyyaa 3 dura wayii dubartii guddoo gorbeechi fuudhe. Moo ala Ameerikaanatti fakkaate I don't know bichaan beeku. Baay'eetti nu banne akkasumatti ilaalee bira darba. Ishee xinnoo isarra jira jechuudha. Bageetaa biyyeessus wanti jedhamu dhala namaatiin hin jedhamu. Kan jedhu caalatti immoo dubartii. Dubartiitu kana haasa'a. Tu yaada wanti wal beennu jiru. Warreen akkasii Kiristoos misikiree godhu. Silan baay'ee namoota baay'ee jahoon argeef warreen akkasii asoof kaanii iddoo haa ta'u madaalanii taasisti haasa'u miti namarratti garuu isaan bodu Kiristoosiin iddoo kana jiru. Nan arge namoota akkasitti haasa'anii fi namoota iddoo sanatti arrabni isaanii akka haasa'uu fi bit jedhuu fi akka waan ofii tottolchanii iddoo sana kaawwataniitti namarratti haasa'aa turan garuu boru daka isaanitti isaan argitu namoota akkasii. Dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. አንደኛ dubartii erga taate ሴትስ ከሆንሽ ድረስ ማለት ነው ዋን tokko እንደፈስ እንጂ ደቂቃ ለማና በምንም ታምር ሀሊ ሚጃታ ሳተው ዋንተ ትላልቱ ሚዲያ ራይስ ዋን ፈሪ ራይስ ሳተው ዋንተ ሚጀነ ሳተው ዋንተ ሚጀቱ ሳተው iddoo isa mijanne kuni mijataa miti jetutti akkaataatti hin deebi'u barbaadu wanta sirratoo ta'e akkasitti gorsa kennee bira darbe garuu qeeqamna warra akkasitti kufanii kan argaman boru. Ani isaanii fanoore. Amma fakkeenya si jammar jecha jaalala jedhu yoo beekte xinnaa guddaa fookisaa gaara gadi bu'aa gadi baa qabaate hin qabu. Amma ilaalchi namni anaaf yaada kana barreesse maalinni sila hin qabdi. Ofiif ofitti fuuti dhiira isa jedhudha ilaalchi. Ofiif ofitti fuuti sila qabu. Nama hin qabne ofitti fuuti. Akkasiif ilaalchi kun barreeffame koomantiin jechuudha. So of ilaallachaa of madaalaa deeman isinii jedha. Wanta hunduma namni baasee naasa'u wantoota nam bifatan jiru yeroon taasa'amus jira waan ta'eef. Mucayyoo kana gurbicha kana shamarran baay'ee ilaalaa oola. Dubartiin bareedduu fuuletti bareedduun harkatti guutummaan guutteetti hin beekannes. Duudaa miti jaamaa miti qaqqabatee miti ishii kana kan fuudhe. Ishee keessa gaarummaadhaan yookiin waaqni jireenya amma jiraattu hafu kana ishee faana yoo jedhe bakka. Isheen kuni warqii kuni eenyu fakkaatu sun yoo dhatte nama sanaa yookiin jireenya hin ta'u. Immadaalu waaqumatu dhoowwees immadaalu namni kuni jedheeni. Kanaaf jireenya namaa keessa xaalli hin jedhina sanuu warri shamarranii jechuu barbaadeen yoo xaalli jettan yoo gaarummaadhaan barreessaa fi kuni maaliif akkan ta'e kun akkasii jedhaati yookiin immoo ana amma mucayyoon kun yaada kana naa barreessuun appreciate ishee godha maaliif seetanii itti akkasitti xiinxalte waan ta'eef ibsa barbaaddi waan ta'eef akka gaafitti keewwatte jechuudha akka yaada isheetitti si tufuudhamoo isa si fuudha jechuun ishee atoo hin qabda mana sirreete mijeestee jiru ta'ooni isa tachiisti galaa jechuu isheeti. Isaaf immoo argachuu dandeessi yaada kana jechuudha. Ahaa jettee isa boru immoo of xiinxaluu dandeessi warreen biraatiif immoo
fakkeenya sanaatiin gara biraatti deemuu dandeessi. Garuu warri qeequudhaan waan ta'een jireenya namaa keessa xaalli jedhu suuta otoo jedhe. Ana banagaraachin ላይ ijoolleen komantiidhaan dhugaa waaqa yaada gaarii malee naa barreessan hin beekan. Garuu gaafii kanatu yeroo baay'ee jira. Duraan qabee toodhuman jireenya keessan galinii qabee duraan naa barreeffamutti jira. Akkasitti qopheessitee akkasitti jaartee ati hin fuutamoo ni humta kanaan jedhan baay'eetu jira dhugaa gaafii akkanaa jechuudha. Hojjattee mul'iftee itti dhaquun keessi si jammar gaarummaa kee agarsiisa. Otoo hin quuqamin jireenya gaariitti jiraatta. Maaliif seete? Otoo harka kee duwwaa har'a jaalala bargit boruu jibbiin jira nama tokko faana yeroo jiraattu. Akkanatti otoo dhaqxee tokko mana kee keessa akkanumatti jiraatta. Bakka garratti warraaqxu hin jiru. Duwwaa dhuftes amma sitti hojjetteetti duwwaa jijjiiramtee dhuftutti akkanumatti teessa. Yeroo baay'ees immoo harkaa fuutee gaafattee maal jedhu gaafti jiru jedhamu jiraachuu danda'a. Mana namaa seenta gabaa deemta iddoo ta'e seenta wanti baay'ee immoo hin dharraata mana kee keessa. Hin qabdu hin bittu kaleessa hin binne har'a bituuf hin qabdu. Rakkina yoo gaafachuus si guutuu dhiisuu danda'a. Kanaaf yoo qabaatte shoo gaariidhaan amma baay'ee waan barbaadu nan barbaachisu. Si jammar kan ammoo kan guutu dubartiidhuma jechuudha. Yoo waan argite waan bilichliisu kana jechuudha. Ergammoon harka jiraatee guute namni sin arrabsuu ni boru kana bare. Yoo biyya keenya ammoo waan akkanaatu beekamaadha. Harki kee duwwaa yoo ta'e asumatti mana keessatti sussukkuma jechuudha. Manuma keessatti sukkumamta. Haalotuma sanaan abaaramta. Duwwee gadi taa'i. Hojiin jalqaballee yoo kalee hojii isa kam jalqabdeeti miti gadi taa'i kan jedhu. Ani maaliif anaasaa isinitti maaliif hin barumsa isinitti dabarsa seetan wantan ijoollee baay'ee hiriyoota baay'ee koorratti harkifan. Ayidellee warra deemee dhufee birri maatiin jalaa fixanii omaa mana yookiin waan tokkollee ni ijaarran meeshaa sirma dhiisa. Warra duratti biyya keessa taa'e wayya isaanii manna tokko akkasitti jiru. Anamma ijoollee biyya laatii galan baay'eetu naannoo koo jira. Yeroo mana kana seenan hin dinqisiifatu. Maalan biftireeta achitti muluma akkuma jirutti kanatti achuma waan fide se'u jechuudha. Mana garaachin laa yeroo meeshaa bitu attenshiniin itti kenna. Kalarii isaarraa kaasee umurii dheerina isaarraa gatii xiqqoodhaan har'aa wanta calaqqisu bitarraa gatii guddaa ta'e umurii dheeraa kana kennutti ilaaleen bita meeshaan bitu jechuudha. So waan asii bitulleen se'an barbaadeen bita. Silaan dhabee jedhee waan tokko bitu barbaadeen bita amman gaafin argadhutti meeshuman bitu jechuudha. Isarraayis ka'anii achumaa fiddee jedhu malee waan asuma asii bite jechuudha. Achumaa fiddee naan jedhu ijoolleen baay'een. Innaa maaliifan kaasee ina baaramu isaanillee deebi'anii warreen abaaraman argaan jira. Shamarreen biddeen tolchitu nan beeka. Beerut baay'ee turtee dhuftee waggaa lammaffaaf deemti biddeen tolchaa jirti. Yeroo lafti dho'ee sana galte jechuudha. Mana keessa noormaalii dubartiidhuma Itoophiyaa shiidhuma mootoo waan qabanne tokko eerumtee burcuqqoo shiinii bunaa sana mana qabsanuma bakka jireenya ishee jechuudha. Yoo itti dhagaamannaa dhufte yeroo baay'ee itti dhagaama jechuudha. Kanaaf hojjettanii mul'iftanii itti fayyadamuu keessan otuma ta'eeyyuu gara biraatti ni hiikkatina. Anammoo hojjedhee fidee godheetuma amma deebi'ee itti jiraachuu kootti namni biraa dhufe na faana jiraate min chigiraalle maal rakkoo qaba yaani. Yaanni akkasiis yeroo baay'ee isin dhiphisa. Akkasitti yaadota akkasitti hin dhiphisinaa bal'isaati ilaala. Gidduu kana iddoo kennaafiiti. Bakka. Anamma itoo mana keessa kana keessumtuu hin guutamnees kan itti cuucamu ana. Maaliif namni kana siin guutu?